Hello, har'ammoo mee waan isin bashannansiisaa waa'ee guddina daa'imman irratti isin bashannansiisaa barnoota isinii kennuun isinii qabadhee jira. Innis maalidhaa guddina daa'immanii keessatti wantoota ajaa'ibsiisoo 8dha. Hanga dhumaatti na hordofaa irraa barachaas akkasumas immoo itti bashannantu. Inni jalqabaa ji'a jalqabaa daa'imman wantoota fageenya sentimeetira 20 hanga 30 ol fagaatan jiran hin argan. Ija isaaniirraa wantoota sentimeetira 30 amma 20 kana caalaa kan fagaatee jiru hin argan jechuudha. Kana jechuunis maal jechuudha? Yeroo harma haadhaa hodhan harma haadhaa hanga fuula haadhaa gidduu fageenya jiru qofa argu jechuudha. Kana caalaa wantoota sentimeetira 30 ala jiran hin argan jechuudha. Kun fooyya'aa deemuudhaan naannoo umurii waggaa 4 hanga nama ga'aa ta'e amma nama ga'eessa ta'e waliin wal qixa argu jechuudha. Kanaaf daa'imman naannoo waggaa 4 hanga namni ga'eessa tokko argu fageenya namni ga'eessa tokko irratti arguu danda'u jechuudha. Inni lammaffaan mucaan keessan yeroo guddatu yookaan yeroo guddattu dheerinni qaama ishee yookaan qaama isaa hammam ta'uu danda'a jedhanii tilmaamuuf akkamiin dandeenya kan jedhu namoonni lama erga mucaa godhachuu yaadanii abbaa manaa fi mana mucaan keenya dheerinni isaa gaafa guddatu hammam ta'uu danda'a jedhanii tilmaamuu ni danda'u jechuudha. Kunis akkamiinaa yoo mucaan isaanii mucaa dhiiraa ta'e dheerina haadhaa ida'uu sentimeetira 13 ida'uu dheerina abbaa yeroo 2 yoo dheerina mucaa dubaraa isaanii gaafa isheen guddattu barbaadan immoo dheerina abbaa hir'isuu 13 ida'uu dheerina haadhaa yeroo 2 akkasitti kaalkuleet goonee daa'imni sun gaafa guddatu dhiira yoo ta'e dubara hojjaan isaa hammam ta'uu danda'a kan jedhu tilmaamuu dandeenya jechuudha. Mee fakkeenya yoo ilaalle dheerinni abbaa sentimeetira 170 yoo ta'e kan haadhaa immoo 165 yoo ta'e mucaan dhiiraa isaanii 165 ida'uu 13 ida'uu 170 yeroo 2 yookaan 174 ta'a jechuudha. Mucaan intalaa isaanii immoo yookaan mucaan dubaraa isaanii immoo dheerina abbaa hir'isuu 13 ida'uu dheerina haadhaa yeroo 2 waan ta'eef 170 hir'isuu 13 ida'uu 165 yeroo 2 161 sentimeetira kana taati jechuudha giddu galeessaan. Inni sadaffaan daa'imman naannoo umurii ji'a 8 wantoonni ija isaanii duraa dhokfaman dhaabbatoo ta'uu isaanii ni baru. Kana jechuunis daa'imman hanga ji'a 8tti yoo waa jalaa fuunee dhoksine wanti sun hin badee hin jiraatu jedhanii yaadu. Haa ta'u malee ji'a 8 irratti wanti sana ittiin taphataa jiran wanti sana ilaalaa jiran tokko fuunee dhoksine wanta san dhoksine malee wantoonni dhaabbatoo ta'uu isaanii kan hin banne ta'uu isaanii waan beekaniif barbaaduu eegalu jechuudha. Kanaaf naannoo ji'a 8 wantoonni kan hin bannee fi kan dhaabbatoo ta'an ta'uu isaanii hin baru jechuudha. Arfaffaan daa'imman naannoo umurii waggaa 3 saala isaanii ni baru. Daa'ima waggaa 3 tokko gaafanne saalli kee maalidha yoo jennee gaafanne dhiira dubara jedhu. Haa ta'u malee hedduun isaanii saala jijjiiruun kan danda'amudha jedhanii yaadu. Yoo barbaadan dhiira ta'uu barbaadan immoo dubara ta'uu kan danda'an jedhanii yaadu. Saalli kan jijjiiramne ta'uu isaa kan hubatan naannoo waggaa 6dha jechuudha. Hanga waggaa 6tti saala isaanii beekanii malee saala isaanii gara dubaraatti gara dhiiraatti kan jijjiirachuu danda'an jedhanii yaadu. Inni shanaffaan daa'imman hanga waggaa 2tti harka lamaan wal qixa fayyadamu. Harka mirgaa harka bitaa kan jedhamu wal qixxee hojjetu jechuudha. Handi doominaansii jedhamu. Harki dursuu kan beekamu naannoo waggaa 3tti. Handi doominaansiin kan murtaa'u nam tokko bitaattiidha mirgaadha kan jedhamu umurii waggaa 3tti jechuudha. Hanga sanatti wal qixa fayyadamu. Qabxiin jaffaan daa'imman yeroo dhalatan mudhii ol caalmaan dheeratu. Mudhii isaanii ol caalmaan dheeratu jechuudha mudhii gadi. Daa'imman yeroo dheeratan mudhii ol dheeroo ta'anii mudhii gadi immoo gabaaboo ta'u jechuudha. Dheerinni mudhii gadii fi mudhii olii kan wal qixa ta'u naannoo waggaa 7ti. Hanga waggaa 7tti daa'imman mudhii ol dheeratu jechuudha. Kanaaf yeroo adeeman garaa isaanii fuulduratti dhiibanii deemu jechuudha. Naannoo waggaa 7 garuu dheerinni mudhii olii fi dheerinni qaamaa mudhii olii fi mudhii gadi wal qixa ta'a jechuudha. Inni torbaffaan daa'imni tokko ulfaatinni qaama isaa meeqa jennee tilmaamuuf umurii isaa fayyadamne akka armaan gaditti tilmaamuu dandeenya. Daa'ima umuriin isaa waggaa 1 hamma waggaa 10 ga'e giddu galeessaan ulfaatinni isaanii umurii isaanii baay'isuu 2 ida'uu 8.
Fakkeenyaaf fudhannee ilaalle fakkeenyaaf daa'imni tokko waggaa 5 yoo ta'e kiiloon isaa meeqa jennee ulfaatinni isaa meeqa jennee tilmaamuuf umurii isaa baay'isuu 2 ida'uu 8 kanaaf 5 baay'isuu 2 ida'uu 8 18 jechaadha giddu galeessaa. Inni 8ffaan dheerina daa'imaa waggaa 2 hanga waggaa 12 gidduu jiru giddu galeessaan tilmaamuuf dheerina qaamaa jechuudha. Dheerinni qaamaa daa'ima waggaa 2 hanga waggaa 12 umurii daa'imaa baay'isuu 6 ida'uu 77 sentimeetira ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma ammaa umuriin daa'ima waggaa 5 yoo ta'e dheerinni isaa 5 baay'isuu 6 ida'uu 77 sentimeetira 7 ta'a jechuudha giddu galeessaan. Waan hordoftaniif galatoomaa. Chaanalii kana subscribe godhaa. Waa'ee fayyaa daa'immanii, guddina daa'immanii, sirna nyaataa daa'immanii irraa baradhaa. Hiriyoota keessanis affeeraa.